warri Oromoo hin beekne nu waamanii silaasin Oromoodha paartiin kun hundumtuu maal sin barbaachisaa maaliif tokkoon taane nu jechaa turan dhugaa rabbii dhugaa dubbachuudhaaf ammas alagaan illee nutti kolfaa ture galata qeerroo galata uummata Oromoo galata aktivistoota keenyas jiranii beektolii keenyas jiranii galata qabsaa'ota keenya hundi keessanas jirtanii har'a jijjiirama guddaa as geenyera jechuudha. Obbo Addisuun kan irratti xiyyeeffatan keessaa wantoota wal qoqqoonnee wal facaafnee wal dhageettii dadhabnee walii obsa dhabnee waan jedhu irratti sirriidhaan lafa kaa'anii garuu asirratti wanti xinnooshi immoo akka Oromootti yoomuu irraanfachuu hin dandeenye Oromoonis anis gocha diina keenyaa jaarraa tokko nurratti hojjetamaa ture. Ji'a 6 ji'a 5 keessatti keessaan baanu yaada jedhu qaba. Sirna gadaa cabsuudhaan Oromoo amaaressuudhaan Amaaraayization babal'isuudhaan በተስካና babal'isuudhaan ከዛሬ ጀምሮ የዚህ አካባቢ ቋንቋ የቤተ ክህነት ቋንቋ ነው ጀቹዳን ኦሮሞን አከ ሰበብራ ታኤ አከ ኦፍ ወላሌ አከ አን ኦሮሞ ዳንጀን ፊደን በረደርጊ ከሰሞስ መጥፉፈኒ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት ማሌ ጠቅላይ ግዛት ባሌ ጠቅላይ ግዛት ጀደኒ እትፉፈን አድዋዬን ሞ ሱርመሺ በለሰ ምዕራብ ሸዋ ዞን ጀደም አቅጣጫ ንዋም ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ ጀቹን እንጅሩ ወሊሶ ጀቹን እንጅሩ አሲ ፍንፍኔ ከሳዮ ሱሉልተት ባኑ ዮ ሆሎተት ባኑ ዮ ቡራዩት ባኑ ልዩ ዞን ጀዴ ማቃ ኦሮሞ ለፈ ኦሮሞ ጅሬት ባሴ አከሲቲ ኩኒ ዋን ራንፈተሙ ጎቺ አላጋ ደረን ጭማዳ ኦሮሞ ገርገር ባሱ ቀብሶን ኦሮሞ አከ ቀንጫሩ አከ ደገለት ሀፉ ኢኒ አስኬሳ ገርበተኤ አከ ኤርገማ ሀፉ ወሮኒ ሞቱማ ከሰት ሂሪረንለ ኦቦለማ መገርሳቲ ሚሳራ ዋንገ የሮ ገባብዱ ከነ ከሰ ሂምቤግና ሂያደቱ ኩኒ ኩን ካኡት ረጅራታ ቱሬ ዋንጀዱን ቀባ ካኒ ፕሮፌሰር እስኬል ካሰንረቲ national interest sajedu kana amana galutti ani akka oromotti nika badas mbe ko afan faranji kanasi national interest kuni oto fedi hunda kenya oromo mal barbad malif qabsay malif daggalatti gale malif wareegama kaffal mal fediif ofino bulchuufimo bilisoomufimo biya abbasa falmachuufimo orma garbataasisuuf waan orma barbaaduuf kanarrat oromoon waan tokkoof tokko qofa barbaadaa ture bilisummaa garbummaa keessaa ba'u abbaa biyyummaa isaa ijaaru afaan isaa aadaa isaa itti cichee gabbifachuu ittiin hojjechuu ittiin ijoollee isaa guddifachuu afaan hojii taasifachuu kanarrat national interesting keenya national consensus si keenya ta'uu qaba yaada jedhuun qaba oromoon as jirru hundumtu dhaabileen as jirru hundumtu national consensus oromoodhaaf kana barbaan boru siftanis gaafin keenya kana malee kan biraa injiru jechuudha inni biraa obbo Lammaanis kaasaniiru yeroo hunda kaasu galata qeerroo qarree galata uummata oromoo galata qabsaa'otas keessa jirtanii hunduu kan daggalaas kan keessaas abbaa hirree keessattuu profeesar Isqaa'el gabbisaa hojii dhiiseen biddeena barbaacha dhiiseen mana ciisaa oola OMN dhaggeeffachuuf qanii baay'ee dhufanii mana irratti nurraa buqqisanii fatinoon dhufe deebifnee immoo dhoksinee irra baasanna isaanii fi Jawaar Mohaammed qabsoo Oromoo finiinsuu keessatti boru siftaanis kabajaan isaanii qabu guddaadha kun dhufeera adduwaayii keessatti kan irraanfatamuu hin qabne Oromoon kamiyyuu har'uma kaanee walii galuu qabna har'uma kaanee beellama qabachuu hin qabnu adduwaayii keessatti lubbuu isaanii wareeganii lubbuu ilmoo isaanii dabarsanii kennanii shira Tigreen xaxxee wayyaaniin xaxxe keessa hulluuqaa tiim lammaa gartuun as jiranis as hin jirres yoomuu irraanfachuu hin qabnu warra alaas nu galchanii warra keessaas nu boonsanii wareegama kaffalanii asiin ga'an kana eenyuun hin caalu qabsoo uummata Oromoo irratti obbo Lammaanis obbo Leencoonis obbo Daawudis kan yeroo hunda dubbatan namni gaaf tokkoof qabsoo Oromootiif manaa bahe kabajaa guddaa qaba Jawaar Mohaammed akkas jechaa ture profeesar keessa akkas jechaa kabajaa guddaa qabna hundi keenya yeroo qabsoo keessatti badiinis gaariinis uumamuu danda'a nama waan taaneef
akka namaatti waan yaannuuf waaqa waan hin taaneef uumaa waan hin taaneef gochi diina keenyaa immoo hanga har'aatti jiru kun waggaa 100 ijaarame kun keessattuu wayyaaneen qabeenya ummata Oromoo waggaa 27 saamtee akka dansatti of ijaarte kun isumaan har'a nu bitaa ummata keenya isa wallaalaa keessa galte beekaan ofirraa ari'am beekaan ofirraa ari'e baadiyyaatti galte karaa kaabaa karaa kibbaa karaa harargeetiin akka boolammaan masiikaa san kan mashaqqaa meeqa keessa akka turan gaafa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa baadiyyaa keessa deemee dhaqu qaruuxe karaatti eeggattee ajjeecha yaalii ajjeecha kan kana keessa darbinee as geenyeerra kanaaf ani baay'ee silaa dubbachuun hin danda'ama dubbachuu miti gochaan ammas wareegama kaleessa kaffalaa dhufne kaleessa daggalatti galtanii salphattanii biyya namaa keessatti akka lammii lammaffaatti jiraattanii as geessan kun dhiiga ilmaan Oromoo wareegama ilmaan Oromoo qarreef qeerroo keenya jaarsa guddaa jaartii salphatte teen dhufe kana namni hin kabajne Oromoo miti diina sana nu wayya akka Dr. Abiy ganama as galgala achi jedhan nuti eessayyuu dhaqnu ganama sasum galgala sasum jijjiirama amma dhufe kan ni ceesifna kanaaf qabsaa'onni as keessa jirru kun har'uma irratti waliigallee ba'uu qabna nu fayyada nutu fide wareegama lammii keenyaaf fide wareegama uummata Oromoo fide dhiiga ilmaan Oromoo fide kan biyyaa bayee garba namaa ta'e kan alatti hafee fide kanaaf kabajaa guddaa qabnee hundi keenya dhuguma ilmaan Oromootiif kana rakkanne yoo ta'u dhugaadhaan immoo kanumaaf rakkanne ceesisuu qabna kuni kan dhaadhiyoo yookiin kan odeeffaa miti kun kan mootummaa naannoo Oromiyaa miti kan uummata Oromooti ce'umsi kun wareegamni kun jijjiiramni kun kan uummata Oromooti kana ceesisuu qabna kanaaf wareegama kaffaluu qabna kanaaf of qopheessuu qabna beektoliin akkuma calqabameera odeegin baay'een galateeffadha warroonni mootummaa naannoo Oromiyaatti makamtanii muuxannoo tuullaa beekumsa tuullaa tubbaa qabdan kanaan gargaaruun Iskeel Gabbisaa Profeesar Jawaar Mohaammed baay'een galateeffadha Ameerikaa keessa jiraachaa ture amma daggala keessa deeme uummata keenya tokko taasisuudhaaf wareegama hir'isuudhaaf tokkummaa keenya fiduudhaaf baay'ee daraan nan kabaja nan galateeffadha nutoo kanat amma isaanii yoo dadhabne amma keenya hojjechuu qabna mootummaa naannoo Oromiyaa bira ODP bira dhaabbachuu qabna aangoo miti kan daggala deemtaniif ministira ta'uufi miti xaqilaa ministira ta'uufi miti bilisummaa uummata Oromootiif itti yaadaa nus warra amma humna keenyaa hojjechaa turre kun ammas amma humna keenyaa boruu siin hojjan kanaaf hundi keessan kan waamicha akka paartii kootiitti koongireesii biyyoolessa Oromoo Antolesaa Tasfaayeen jedhama kan dhiyeessu adaraa Rabbii adaraa Waaqa adaraa kaleessa rakkattan sana mana baatanii as geessan kan qabsoo walirratti naalina kun abaawoodha kun kabaawoodha kun ODPdha kun odegiidhaan hin jiru nuti Oromoon tokkumaa fedhii tokko qabna national consensus sun haadhuma qabannee ba'uu qabna carraa nama biraa baay'een saamee galatooma silaa waan baay'ee